qaqqabe tokko nama du'e reeffa isaa qaqqabe lama nama waa irratti lafaa dha'e bira ga'e irraa kaase sadiin dubbadha waa fudhachaa jirtanitti fakkaata waa sii galaa irra fakkaata hin qaqqabe inni jedhamu bira dhaabatee loleef mee sagalee makanatti amantii godhaati na qaqqabeera Yesuus jedhaa iyyaati ati addana jirta isa mana kee ciisa jiru Yesuus qaqqabeera ati addana jirta dhimma kee qaxaroodhaan jiru qaqqabeera irra deebi'amee jari kaamase ati addana jirta wayyoo balbala qollofame sana banuudhaaf qaqqabeera si'a tokko namni fayyaan lafaa ka'ii na qaqqabeera Yesuus jedhe qaqqabee isa jedhamu kaarratti tokko mee wangeela baafan Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 4 aboonni dhufeya ammati dhiisi waan tokko iyyuu keessaa ofii kee baasi siif qaqqabameera waaqayyotu gurra koo irraa haasa'aa jira inni ammati itti dhiphataa jirtu sun amma hin danda'u mokkoreera jedhaa iyyaati kana achi waaqayyoof kenneera jedhaa amantee jette itti amanteetta natsaa baatee galta sagalee waaqayyoo keessaa iddoon amma dubbadhe namicha tokkotu waggaa 38 ciise namni kun gaafa dubbatatu humna qabuu jedha tokko firan qabuu jedha lama garuu ofii kooti utuutti rakkadhu namni biraan keessana jalaa lixaa'edha ergaasii qabar humnas kan dhabde firas kan dhabde ofii keetti immoo itti rakkataa kan jirtu Yesuus qaqqabeera humnan qabu firan qabu itti rakkachaan jiraa ergamaa waaqayyoo yeroo yerootti dhaggeeffadhu yeroo yerootti ergamaa waaqayyoo dhufa isayyuu warra fira qabantu fayya warra humna qabantu fayya yeroodhaan dhufa malee saayitii namichi barbaadeen dhufu ergaansii qaba yeroo malees unaasataa gilaajiyaas yeroon alas kan dhufu waa fudhachaa jirtala Yesuus qaqqabateera arra jedhaa isin kan koo biran darbamu jedhame abbo murteessi arraa jedhaa kan koo biran darbamu jedha ergaansii fidee dhufe har'a humna kan hin qabne fira kan hin qabne garuu dhukkuba kan qabduuf Yesuus siif dhufeera humnan qabu firan qabu gin utuu namoonni baay'een utuun biran ga'in namoonni baay'een keessana jalaa lixanii jedha firri si barbaachisaa eeyyee maallaqa qabaattee maallaqi kee marfeessa geessuuf fira barbaachisaadha humni barbaachisaa eeyyee namni nama qabu immoo dhoffatee dhukkuba isaa dhoffatee mana qorichaatti rata ergaansi qaba karaa hundumaan mokkortee kan dadhabde jireenyi dhukkubarra caala jiruun dhukkubarra caala haari dhukkubarra caala hixaan kee har'a sii ba'a kaaduu miti nama qaqqabameen sitti hima Lukaas boqonnaa 7 ilmaan hiyyeessaa tokko du'e tudduu awwaalaan hin ga'e Yesuus qaqqabe innaan namichi kun Yesuus Kiristoosii wajjin gaafa wal argu itti himate inni du'aan immoo itti himanne akka jedhe Yesuus haadha mucichaatiif hoo'ee jedha dhaqee hin boo'in maaliif hin boossu haa mucaanoo jalaa du'eera gara biraa hin qabdu hin boo'in inni jedhe kun gaafa isheen ilaalte eewun hin boo'in naan jedhu immoo eessuma mucaa kanaa dhufe durbii mucaa dhufe galagallaa Yesuus ergaa keedhaan hin boo'in kan siin jedhu galagaltee kan itti argitu har'a tokko keessaa tokko Yesuus ilaalte hin boo'in jedheetu ishee booddee tambisee gara saaxiniitti darbe gara reeffaatti dhaqee warra reeffa baatanii lafa kaa'e sadaffaarratti aantee waxxaattanas dargaggeessi sun eessaa deebi'e beektu karaarra du'eera du'arraa hin deebine bara awwaalarraa deebi'e warri boolla qottu ganama kaafaa guurtee yaate silaagaa kan boolla nu qottu hin dhabnu kan xaafii nu qottu hin qabnu malee warri boolla qottu barii yaate boolla qottee waarrattee akaafaa bukkee teessi reeffa dhufotte way reeffa baattus akkasuma silaa sargii keenya hin qabnu malee reeffa baataa keenya hin dhabnu ergaasii qaba warra boolla qottus warra reeffa baattu gidduuttis Yesuus si qaqqabeera isaa hin qotinaa waan jedhan fakkaata isaa maal mana biratti gattani lakki karaatti gattani lakki utuu nuti iddoo awwaalaan hin ga'in nachuutaan daalaalaa diyaas namichi Yesuus jedhu reefficha qaqqabateera ergaasii qaba fudha beettee fudhattu qaxaroon kee qaxaroodhuma hin shaaramu hin jijjiiramu mul'atan himaa jiramu maaliif beetta
isa amma sirakki surat Yesus qaqqabateera. Nama Yesus qaqqabate nama biraa Yohaannis boqonnaa kudha. Hunduu boo'ee shummoon affeelamee nyaatamee dhumee erga namicha du'e irraanfatanii Yesus dhufee Allaazaariin eessatti awwaaltanii biyyaa jedhe. Paaloori shagaatee Kilaadiyaas. Namni si awwaalee firri si awwaalee gaa'illi si awwaalamee bizineesiin kee awwaalamee abdii kutattee kan teessuuf ergaa si dhufe eessatti awwaalamee ani si dhufeera jedha Yesus. Dhaqaniitti agarsiisanii Yesus Kiristoos hindu'e guyyaa afur jedhannaan Yesus immoo lakki gurbaan kun hinduun hin dogoggortanii irra fedhe. Kanaaf iyyuu gurbaa kana kaasuudhaaf an kunoo dhufeera. Inni immoo du'a kee haa ka'e. Lafa awwaalatti qaqqabatame. Nama Waaqayyo akka jedheedha. Maaliif abdii kutatta asii dhufeeraadha. Gaafa awwaan ijaan argamu baattatu nutti fakkaata beeka kan koon jiru jenna. Maaliif akka jetta anos biraan ba'eera jedha Yesus. Inni gara biraa gara macaafa kakuu fattee isin deebisa. Israa'eltu qaqqabatame galaana diimaa biratti. Utuu Waaqayyo biraan keenya ta'e Fari'oon morma ishee qalee jajjabaa galaana keessa buusa. Bira geetu hin sodaatina. Xalaata keessa lammatan argitani. Fudhataa jirta. Warra ollaa sitti falfaltu warra si inaaftu hoyyaadhuma kee ilaaltee warra inaaftu warra si amattu warra si rakkiftu kana lammatan argitu jedhe Yesus. Macaafa qulqulluu keessaa dura darbe jedhamoo Waaqayyo booddeetti hafe jedha. Booddeedhaanis jedha. Duraanis jedha. Amma nuyi Waaqayyoon na dura fiigannee dura qaqqabuufan jedhe eewu Waaqayyo lakki booddee keessa jira. Nuyi kan nuti beennu na bira ga'a. Eewu. Jira na bira ga'a. Eewu. Waaqayyo si abbisu na bira ga'a jira. Eewu. Fakkeenyaaf aannan erga Eeliin arrabsee booda kan Waaqayyo dhufeen boo'in jedhe. Eelii booddee dhufe. Booddee dhufeetu hin boo'in inni sun bara gerin taa'e. Lallabii kun ana fakkaata kan jettan. Innaani waa'ee namicha kanaa warri beekan dubbii kaasan. Waan Waaqayyo nuu godhu dubbii kaasa. Maali beektu? Beektamni isin? Waan mataa namaatti yaadamne waan raawwatuuf. Wanti isii godhamarraa fakkeenyaaf fa'uusiin namichi kanaa xibiyaa kaase. Xibiyaatu dubbii kaase. Guyyaa sanbataa siree baate waan ta'eef seera keenya cabseedhan. Fa'uusiin kee qabeenyaan kee hojiin kee lolan kaase taanaa waan sun sirriidha. Nami lolan kaafne taanaan kan seexanaati. Ergaansi qaba. Dhaggeeffadhu. Boqonnaa 5:10. Yommus warri Yihuudootaa namichi fayyuunsaa har'aa sanbata. Guyyaa kamiin fayyi? Guyyaan sanbataa guyyaa fa'uusiidha. Maaliif dubbii kaasennaa jettan? Fa'uusiin sun seera cabse. Inka. Fayyuun kee gaaffii namootatti ta'u. Daasoopheenii jaaladiyaas. Fayyuun kee rakkina haa kaasu. Tokko firan qabu. Lammaffaa humna qabu. Sadaffaa annasaa gar tokkotu du'aadha. Inni adagaan immoo guyyaa sanbataa siree baatee dhufe. Jarri Waaqa waaqessan sanbata malee. Waldaa keenya keessas waldaa keessan keessas sanbat dambanyaan jira. Maamila sanbataa. Sanbata guddaa waldaa godha. Abboomii dheeku asraatan kaffalu waldaan ijaaru sanbata garuu nafu. Ati Waaqan argitu tarpeessaa waldaan cabsin. Seera Yihuudootaa warra eeganarra waldaa keessa jiru sanbat dambanyaa. Maamila ergaan sii qaba. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin siree kee baattee galta. Akka jira ka'uun koo jira. Hinaaftota kootiif gaddeedha. Dhugaa Waaqayyo iddoo aarsaa dhaabeeti. Har'a kaata hinaaftota keetiif gadda. Waan jarri sun jedhan dhaggeeffadhaa. Nama fayyuu namaatti ililchuun argitanii nama du'uu namaatti ililchu malee. Yommus warri Yihuudootaa namicha fayye sanaan har'a sanbata siree baachuun seera si dhoowwa jedhanii. Har'a sanbata maaloo baachuun? Siree baachuun si dhoowwa. Jaakettii baachuu, dhaammaa baachuu. Har'a sanbata siree baachuun si dhoowwa. Itti fufi. Inni garuu deebisee namicha isa ana fayyise sanatu siree kee fudhadhuutii adeemi anaan jedhe. Isini firaan fayyitan. Cabala keessa buutan. Ana garuu
akka torban rakkeettatti dhufte. Fira fixee zarii fixee lammii fixee Yesuus na bira ga'e. Ani garuu Yesuustu na fayyise. Siree baadhu kan naan jedhu kuni jaalladhee miti. Guddee waggaa meeqa ciise? Waggaa 38. Waggaa 38 ciisee miti namni guyyaa 8 ciisee jaakkeettii isaan baatu. Taashoolaa taahadara jiyaas. Waggaa 38 miti namni guyyaa 10 ciisee biraan ba'eetu kai. Dida soota nama jiyaas. Amma gara xabalaan naqin gara maatii kee dhaqi. Ergaan si qaba. Ergaan si qaba. Tokko fayyina kee kan ibsu harka kee duwwaan galtu. Fayyuu keef ragaa kan ta'u harka kee duwwaan galtu. Lammaffaa fayyuu kee miqqanyoota kee hin gaddisiisa. Warri firaan fayyite siree hin baattu. Ragaan qabdu. Tokkoffaa fayyisuun sun guyyaa sanbataati namni akka argu. Warri waldaadhaatti hundumtu namichi tokko siree baataa deemadhan. Naan naan namicha waggaa 38 siree baatee ka'edhan. Namni waldaadhaatti hundumtu saafuudhaadhan. Warri fayyite gooftaa koo waggaa dheeraa ciifnee siree iyyuu achitti dhiifnee galleette. Namichicha humna qabaa. Dhala saataa daashaa kilaadiyaas. Yoo waaqayyo jedhen jedhu jedheera sittan hima. Lafa sanaa milkitaan baata. Lafatti dhukkubsatte, lafatti rakkatte, lafatti boosse, lafatti waraanamte, lafatti jibbamte, lafatti dhaanamte milkitaan si shanyaadhe Yesuus. Hallelujah! Nan jibbameerra maaliif na jibbanii yaada? Nan dhiibameer maaliif na dhiibuudha yaada? Biddeen isaanii nyaanne guyyaa isaanii dhanne. Caammaan keenya kuturiin keenya adda adda zarii keenya tokko malee. Maalumaafan jibbamee jenneen naa yaanne waan milkitaan nurkora. Inni taanu waa'ee namicha kanaa ofii isaatti gaaffii ta'e. Fakkeenya sagalee waaqayyoon isiniif laadha iddoo tokko. Maatiyoos 9:6. Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifama cubbuu kennuudhaaf aaboo akka qabu beekaa isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gar tokko du'een immoo ka'iitii siree kee fudhadhuu mana keetti gali jedheen. Namichi yommus ka'ee mana isaatti gale. Namoonni kana yommuu argan hin naane. Waaqayyo isa aaboo Bakka. Namoonni kana yommuu argan hin boo'an jedha namoonni naan jedhe. Dhugaa beektanii fudhattan qaba. Namni hundumtu fira keessa alagaa wanta siif raawwatamu arganii na'u kana booda. Shinnaan danaggatu hundee jedhan. Shinnaasise. Inni firii namaa kennu nama naasisu. Inni seexanii namaa kennu nama naasisu. Inni waaqayyo namaa kennu nama naasisu. Sababni isaa waan mataa nama kee hin jirre godha. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 namichichi gaafa inni ka'ee mana qulqullummaa keessa deemu nama lama ture. Tokko warra gatiittiitti baatanii dhufan. Lammaffaan warra saantima isaa kennan. Shinnaan shin dinqifatan ergaan si qaba. Warri kiraayee manaa sii kaffalanis warri biddeen sii bitanis ergaa keeti. Warri amma waa sii kennanis juma kana keessa raawwii waaqayyo sii raawwatu ilaalanii na'u. Namichi hojii ergamootaa boqonnaa 3 kun isaanii wajjin ol lixee hin teenye. Naanna beettu ooyidhe namootaan. Mee warri na beettan jedhe. Na yaadattu jedhe. Warri baatee dhufanii waaliif si irraanfanna gadiitti keenyatti si baannee. Warri saantimatti laatanii abeet. Mee warri na yaadatte jette namittiin asiif acha deemte. Na yaadattu jette na yaadadhaa jette. Maashookaatiina doosaa kilahadiyaa saatiradiyaas. Fira keettis alagaattis waldaa keettis mangistiittis har'aa kaasee waa'een kee gaaffii ta'a. Ergaan si qaba. Amma har'aa kaasee labsiin baasa ajaja ba'e. Warri kee pheenxee kan hin taane maatiin kee pheenxee kan hin taane zariin kee pheenxee kan hin taane loos seetirrajiyaas waan waaqayyoo sii raawwatu arganii dhufanii jilbeenfatu.
waaqayyootiin boojita. Warra kamtu boqote beektaa warri saantimatti laata leechi dhaban warri baatan immoo uffe harka keenya duwwaa galee kaasa baanneef inni miilaan galee daalaasotaan shaakilaa dabadiyaas mee anaafis waaqa jedha yee torbanarraa asittedha waa ta'e hin dhoossu dhufeen dhugaa baay'eedha dhugaadha. Utuunni mucaan hin qaliin oolaan qaqqabe. Utuu oolaan achi hin geenye ta'e Abiraam gadi dhiisu mucaa isaa irraa amantiisaa jaallata waan ta'eef. Gaara Mooriyaa dhaqii jedhee Abiraam waaqayyo jennaan guyyaa sadii booda gaara Mooriyaa ga'anii biran darbachitti garuu gaafa inni gaara Mooriyaa ga'u waayyuu hin jiru. Iddoon sun seera Israa'eliin eegamaadha. Iddoo itti luboonni dhaqanii aarsaa dhiyeessanidha malee iddoo kan heddumini. Gaafa inni dhaqee mucaa isaa irra billaa kaa'uudhaaf jedhu sagaleen lammataa Abiraam jedhe hin qaqqabe. Abeet ennaan mucaa keerraa billaa fuudhi isan dhiyeesse oolaa ilaali. Oolaan sun eessaa dhufee jettanii gaaffii kaaftonnaa ta'e Yohaannis boqonnaa tokkorra jira. Ilaalaa oolicha waaqayyoodha. Oolaan iddoo sana ga'ee bifa horiitii Yesuusidha. Akka mucaa isaa irraa hidhaa hiikee oolicha waaqayyoof dhiyeesse. Ergaa sii qaba. Isa sanyii kee nyaatu, isa dhala kee nyaatu, isa zarii kee nyaatu irraa hidhaan hiikamee Yesuus kan isaa dhiyeesseera. Yesuus akkas jedhe waraabessa irraa of eegaa hin jenne harree irraa of eegaa hin jenne lachuun isaanii hojii qabu waan ta'eef namarraa of eegaa. Waraabessis utuu waraabessi hin jiraanne waan tortoraan biyya kana balleessa beeka halkan guuraa bula. Innis hojii qaba silaa waaqayyo bakka akkaadhaa isa fixaa beeka. Hojii qabaa mataa. Maal amma kana silaa taphita waallee finna jaran nama sawwaallee du'aa sawwaalla isa guuraa bula galgal. Kanaa waaqayyo ittiin bu'u. Indaa'uun isaa akka guyyaatti argal kan jedhan hojiirra jira waan ta'eef. Garuu isa guyyaa sodaadhu waraabessa. Inni guyyaa maqaan isaa waraabessa qoshaashaan nyaatu siin malee sirraan adda baasa jira Yesuus. Waraabessi halkanii qoshaashaaf uumame inni guyyaa nama fayyaaf uumame. Nama nyaata inni guyyaa. Waraabessa guyyaa sirraa kaasu Yesuus. Maal taatee tareen dubbadhee qaqqabatamtee